Bukayo Saka made. Wancaa liigii Awurooppaa Bayer Leverkusen Atalanta wajjin har'a galgala sa'aatii 4tti Ireland Dublin Staadiyoomii Avivaatti taphatu. Bayer Leverkusen chaampiyoonii Bundesliigaatii taphoota hunda amma wanaatti taphateen bara dorgommii kana hin mo'atamne tapha 51 otoo hin injifatamiin jira. Leverkusen abbaa waancaa 3 ta'ee bara dorgommichaa xumuruu fi waancaa lammaffaasaa injifachuuf har'a kan inni Atalanta wajjin morkatu. Atalantaan erga ija waancaa argee waggaa 61 darbeera. bara 1963 ture yeroo sana waancaa Coppa Italia kan inni injifate. Ergasii Bayer Leverkusen 1988 waancaa gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa 1993 ammoo waancaa Germany injifatee ture. Bara Xavi Alonso jalatti garuu bara kana simboo qabeessa ta'eera. Xiyyeeffannaan keenya taphichaa fi qophaa'uudha. Wanta addatti hojjennu hin jiru. Atalanta kabaja qabna garuu dandeettii taphattoota kiyyaatti baay'een abdii qaba jechuun dubbateera. Leverkusen West Hamin mo'e. Atalanta ammoo Liverpoolin injifateeti kan isaan waancaa Afgaanjiyaan Piero Gasperiniin leenjisaanii. Atalanta ammoo garee kiyya xiinsammuu akkasuma ga'umsa qaamaatiin qophiidha jechuun dubbataniiru. Leverkusen garee guutuudha, baay'ee qindaa'aadha. Mala taphaa isaanii yeroo yerootti jijjiiru isa kanatti madaqnee tapha kanarraa qabxii arganne yookaan waancaa fudhachuuf taphanna jechuun dubbataniiru. Atalantaan bara 1990moota haga walakkaa bara 2000 keessatti kilaba Serie B fi Serie A gidduutti deddeebi'aa turedha. Baay'ee milkaa'an turre garuu 2016 erga Gianpiero Gasperini kilabicha qabatanii asitti garuu simboo qabeessa ta'eera. Innis akkuma Bayer Leverkusen jechuudha. Waggaa 8 kilabicha keessa turan keessa waggaa 6 iddoo dorgommii ardii Awurooppaa argataniiti kan isaan xumuraa jiranu. Serie A illee bara kana carraa iddoo hirmaannaa Champions League argachuutti danda'u qabxii tokko qofa kan inni barbaadu. Kanaafuu Gianpiero Gasperinis kilaba waancaa waggaa 61f dheebote kana madaarraa baasuuf kan isaanii taphatanu. Pep Guardiola leensaa Manchester City leensaa cimaa Premier League England bara kana jedhameera. Waggaa 4 walitti aansanii shaampiyoon England ta'aniiru. Pep, Mikel Arteta, Unai Emery, Jurgen Klopp fi Andoni Raiola caaleeti kan inni badhaasa kana fudhate. Guardiolaan badhaasa kana Mikel Arteta waliin qooddachuun fedha. Inni bara dorgommii kana humna qabnu hunda xuruursinee akka fayyadamnu leenjisaan wajjin falmate morkateedha jechuudhaan jajaniiru. Dhugaadha. Jurgen Kloppis badhaasni kun isaaf mala. Unai Emery, Andoni Raiola leensaa Bournemouth jechuudha. Hojiin isaan hojjetanii amanuu fi kan rakkisudha jechuun dubbateera. Phil Foden taphataa cimaa Premier League jedhamuudhaan badhaafamuun isaa ni yaadatama. Amma leenjisaan isaa immoo leenjisaa cimaa jedhamuudhaan badhaafameera. Mauricio Pochettino Chelsea waliin mariidhaan gargar bahaniiru. Bara dorgommii tokko qofa kilabicha keessa kan turan leenjisaan ganna 52 lammii Argentinaa kuni Stamford Bridge waggaa 2 turuuf ture jalqaba kan mallatteessanii. Marsaa duraa Premier League Englandiitiin qabxiin isaan galmeessisan baay'ee laafaa ture. Garuu marsaa lammaffaatiin jijjiiramni mul'ataati kan inni ture. Sadarkaa 6ffaan xumuranii dorgommii iddoo Awurooppaa argatanii achi Carabao waancaa Carabao Englandiin xumuraaf gahanii carraawwan argatan haalaan fayyadamuu dhabanii Liverpooliin waancaa dhaban malee gaarii turanii sochii taphaatiin waancaa FA Englandiin walakkaa xumuraaf gahaniiti kan isaan turani. Amma waggaa 5 keessatti Chelsean leenjisaa dhaabbii qacaree geggeessee 6ffaa ta'aniiru. Pochettinof Chelsean lola maleedha kan addaan ba'an jechuun inni danda'ama. Garuu hoggantoonni kilabichaa abbootiin qabeenyaa kilabichaa taphattoota umriin isaanii xixiqqaa ta'e yookaan dargaggoota ta'an waggaa dheeraaf mallatteessaa turan. Leenjisaa dargaggoota irratti hojjechuun muuxannoo gaarii qaban maqaa gaarii horatan qacaruun isaaniis kilabicha yeroo dheeraa keessatti milkaa'ina addaatiin ga'uuf akka kaayyeeffatan agarsiisa jedhamee himamaa ture. Inni kun garuu hin taane. Mauricio Pochettino wajjin mariidhaan gargar ba'uu isaaniiti kan himame. Isaan bakka bu'ee namni dhufu Pochettino irraa waan fooyyee maal hojjeta inni dhummoo ni eegama. Claudio Ranieri hojii leenjisummaa irraa soorama bahuu isaanii himaniiru. Ganna 72 irra jiru. Barana Cagliari Serie A keessa tursiisuu isaanii ni yaadatama. Bara darbe isaan ture kilabicha kan guddise. Amma deebiidhaan kilabicha wajjin gargar bahanii boru tapha xumuraa Serie A Itaaliitiin Fiorentina wajjin eegga taphataniin booda adda akka baanu himameera. Ranieriin the Tinkerman jedhamu suphituu akka jechuuti
kilaboota rakkoo keessa jiranuu kilaboota sadarkaa gadiirraa gara oliitti guddisuu fa'iin beekamu garuu shaampiyooniis ta'anii hin beeku 2015-16 Leicester City shaampiyoonii taasisuu isaanii ni yaadanna. Kilaboota gurguddaa keessas deddeemaniiru. Kilaboota baay'eedha kan isaan leenjisanii umrii isaanii waggaa 72 akka ta'e kaasneerra. Roma, Monaco, Chelsea, Valencia, Fulham, Watford, Atletico Madrid, Napoli kilaboota isaanii dursanidha. Garuu immoo carra qabeessa miti irra deddeebiidhaan gahumsa gaariidhaan kilaba isaanii morkachiisanii waancaa dhabuudhaanis ni beekamu. Inter Milan Jose Mourinho ni durfamu taananii seeriidhaan lammaffaa yeroo bahan akkasuma 2013-14 Monaco qabxii 80 qabate akka xumuru taasisanii garuu Paris Saint-Germain kan isaan waancaa dhabanis kan ka'udha. Odeeffannoon ispoortii ganama kanaaf qabanne kanneeni.